Ayyee guddaa galatooma. Maqaan keessa eenyu jedhama? Maqaan kiyya Izzaddin Hajji jedhama. Izzaddin Haaji jedhama. Gaaffii tokko si haa gaafadhuuti. Eeyyamaadha jechuudha. Ayyee gaafichillee gaaffii salphaa akka namni irraa baratuu fi namni tokko milkaa'ee jira yookiin ammoo bakka yaade ga'ee jira kan jedhamu yoo eessa biratti dhaabateedha? Yaa namni tokko milkaa'ee yoo jedhame bakki inni yaade ga'e yoo jedhamee yaadamu namni tokko ni dhalata, ni guddata, ni barata. Milkaa'e kan jedhamu dammoo takkaffaan akka kiyyaatti nama haadha abbaa ofii kabaji. Nama haadha ofiitii jedhe, abbaa ofiitii jedhe. Nama gadi jedhee dalagaas ta'ee, ergaas ta'ee wanna kulli hundaa'u ka milkaa'e yoo jedhan nama eebba qabuu fi nama haadha abbaa fi qadma jalqaba irratti nama haadha abbaa ofii kabaji. Gartee እና du'aayi isaanii nama argatetu milkaa'e jedhama. Ayyee guddaa galatoomii mee ka'umsi milkii kanaa eessa jettee yaadda? Ka'umsi milkii kanaa eebba haadhaaf abbaati. Ka'umsi milkii kanaa eebba haadhaaf abbaati jechuudha. Hayyee namoota milkaa'ina irra hin jirre yookiin ammoo namoota bakka wayiitti dhaabataniiti jiruun kiyya akkanumatti hafe an kanaa ol hin deemu jedhanii fi ergaa akkamii dabarsitaaf? Jalqaba namoota akkasiitii maal akka dabarsu beektaa? Jalqaba haadha abbaa keessan kabajaa jedhaani. Haadha abbaa keessanii ajajan jedha. Rabbii gaditti namni haadha abbaa ofii kabajee yaada isaanii jecha isaanii irraa fudhateetiin waan jedhe nama akkasiitii jalqaba dursa bakka geettan ga'uuf haadha abbaa keessan kabajaa jedhaan. Jalqaba du'aayii isaan irraa fudhadhaa jedhaan. Yoo achi isaan irraa du'aayii godhatan wanti kullu inni milkooftiif karaan deeman hunduu ni milkaa'an jechuudha. Ayyee wanti guddaani milkaa'insa bakka ati geettu hundaafuu milkaa'insi haadha kan keetii fi abbaa kan keetii ajajamuudha. Akkuma qoraarratti yookiin caafu dubbatu namni haadhaaf abbaa ofii kabajju umuriin isaa dheeraadha. Waliin isaan jechuudha. Kana waan ta'eef guddaa galatoomii namoonni akka obboleessi keenya jedhe kanatti jiraataa hin jirre akka obboleessi keenya kanatti jedhetti jiraatuuf haadhaa fi abbaa keessan kabajaa milkoo'imsi guddaan achirraa kaatee jira. Guddaa galatoomii ulfaadha. Ulfaadhaan hayyee nagaati. Maqaan kee jedhama? Maqaan kiyya Addisuu Alii jedhama. Addisuu Ali. Ayyee Addisuu Ali gaaffii tokko jecha gaafadhuuti. Gaaffiin illee gaaffii salphaa. Namni tokko milkaa'ee jira yookiin ammoo bakka yaade ga'ee jira yoo jedhame nama eessaan bahe jettee yaadda? Milkaa'ee jira kan jedhamu nama furuu isaa baaseeti hojii isaa gad jedheetii fi waan mul'ata fuuldura qabuu fi yaada sammuu isaa qopheesseeti hojii isaa furuu isaa kan baase qabeenya ofiitiin bakka yaade san kan ga'u milkaa'ee jira jedhama. Milkaa'ee jira ishiti. Namni kun hin milkaa'eera haa jennu fuuree itti fuuree dadhabee hojii hojjeteeti hin milkaa'eera haa jennu. Milkaa'insi isaa kun ammoo ka'umsi isaa eessarra jettee yaadda? Ka'umsi isaa bakka inni dura itti yaade bakka inni dura inni itti dafqa san itti baase kan jedhamudha ka'umsi isaa. Ayyee hojiin hin tuffatama jettee ati yaaddu jira? Hojiin kanaan dura kan akka sammuu kiyya itti yaadutti hojiin leessiroo kun bataam dura hin tuffatama ture. Sabni biraa gizee hojjetu namni keenya deeggaraa ture. Amma gizee namni keenya hojjechuu jammaretti dammoo sabni uummanni keenya wayi qeerroon keenya foolleen keenya nu deeggaruu irratti xiqqoo hanqina qaba. Hanqina qabani jechuudha. Namoonni hojii leessiroo kana maaf tuffatan jettee yaadda ati? Hojii gadi aanaadha akka aadaa Oromoo keessatti hin jiru kan jedhan yaadidha. Yaada barachuu dhabuuti malee kun yaada biraati. Yaada biraati jechuudha. Kanaafuu hojiin hundumtinuu kan tuffatamuu fayitu hin jiru jechuudha. Hin jiru. Kanaafuu deeggarsa barbaadanii fi namummaa deeggarsa barbaada. Lammi amma ni dhaamsa uummata kiyyaaf dhaamuu barbaadu obboleeyyan koo obboleettii koo koottaati nu gargaara. Nuus lammii keessanii yoo birii 5 dhabnes 10 dhabnes birii tokko nu dabaltan nu bu'aadha. Walirra buutee nu deeggarsa taate nu gargaaraadha. Ati nama gargaaruuf kaayyoo qabda? Kaayyoon qabdaa nama gargaaruuf ati? Kaayyoon qabu keessaa inni tokko kaayyoo hamma umurii kootitti kan itti yaadeeru daa'imman ala bulaa yookaan ijoolleen ala bultu barandaa namaa jala bultu
ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne haati isaanii dahanii biyyarraa irraa baaniran ijoollee akkasiisanii ammallee yoo taate piresentii hagaadhaan gargaaruudhaaf yaaliin hin geggeessa. Hayyee baay'ee nama tola nama gargaaruuf ammoo kaayyoo qabdaa kaayyoo kanatti ammoo namoota haadha abbaa hin qabne akkasuma ammoo namoota ijoollee maatiin bira hin jirre garuuf kaayyoo qabdaa. Nama gargaaruuf maaltu si barbaachisa jettee yaadda? Nama gargaaruuf namummaa ta'uu bichaan bakki. Nama ta'uu kan kee bichaaf gahaadha jechuudha. Hayyee maqaan kan kee eenyu jedhama? Useen Waayyuu jedhama. Useen Waayyuu jedhamta. Ashee Useen gaafii tokko si haa gaafadhuti. Gaafiillee gaafii akka dargaggeeyyiin akka kennaa kunniini kan irraa akka baratuuf malee waan guddaa ta'eetiyyuu mitiyyuu. Mee namni tokko milkaa'ee bakka wayii gahee kan jedhamu yoo maal godhe jedhe yookiin ammoo yoo isaan bahe jedhe. Milkaa'e jechuun waa wayii hojjeteet eebba wayii argateet milkaa'e kan jedhamu isa. Ayyee maal eebba kamii argateeti? Eebba isaa argatame jettee yaadda? Eebba abbaa fi haadharraa yoo argate. Eebba abbaa fi haadharraa yoo argate milkaa'eera jenna. Milkaa'inni hojii isaa hoo? Milkaa'inni hojii isaa bakka hojii isaa akkuma hojii qabu wayiitiin listiroos ta'ee baajaajis ta'ee kaasiyooma nagadaas ta'ee ayyee isarraa hojii jechuudha. Ayyee ashiiti atama akka keetitti hojiin hin tuffatama jettee ati yaaddu jira? Hojiin ani hin jiruyyuu listiroo jedhaa dur. Ammas listiroon illee guddateera hojii guddaa ta'eera jechuudha. Hojii listiroo kanarraa galii argama jettee yaadda? Ni argama galii baay'eetu argama. Ayyee atamma listiroo biratti illee kuroo kaalsiillee gurguraa jirta akkasuma gabaroota garaagaraa illee gurguraa jirta. Milkaa'ina guddaa jirta jechuudha. Qubii qabdanii? Ni qabna. Qubii qabdan jechuudha. Ati qubii qabdaa? Ayyaan. Hin qabu lummaan keessan hin qabdan. Ayyee meeshaa jirtan jechuudha. Milkaa'ina kenna maal jettanii yaadda? Milkaa'ina kenna maal jettee yaadda? Mana akka kootitti namni eebba haadhaaf abbaa irraa kan ka'eeti. Namni iddoo buddeena ittiin nyaatee dhugu yoo bahe iddoo buddeena isaa nyaatu bira yoo bahe milkaa'ina isaatiin argateera yaada. Milkaa'ina isaa argateera jettee yaadda? Ayyee nama gargaaruuf eeyyamamaadha. Nama gargaaruuf namni waan qaburra namni nama yoo gargaares rakkoo hin qabu qabaannaan namaa kennite gaafa hin qabne akka hin qabduuf hin kennitu gaafa qabaattee kennite ammoo namarra osoo hin taane namarra waaqarraa waa eebba argatta jettee yaada. Kabira galatoomee nama gargaaruu fi maal fa'aatu nama barbaachisa jettee yaaddaati? Nama gargaaruuf maal nama barbaachisa jettanii yaadda jettanii? Ani akka kootitti namticha kana rakkinni dadhabeeru maali jedheetan gaafadha. Achirraa dabalatee yoo beela'ee jiraateen nyaata inni barbaadaa fi yoo rakkataa karas ta'ellee waan qaburraa ishee godhee gargaaraa fi yookiin wanta uffata dhabee jiraates yoo beela'ee jiraates bakka waan qaburraa gargaaree tan yaada isaa guutaa yaada. Ayyee amma eessatti argamna nu? Nageellee Arsii. Magaalaa Nageellee Arsii keessatti argamna jechuudha.